Inna talbaa keessa madaami keessa nu bitaayidhaati talbaan baay'ee faayidaa guddaa qaba dheerisaafillee mataa ciccinnati warri mataa sinjalaa ciccitullee talbaa itti fayyadamaa isiniin jedha obboloota kooyi dhugaa dubbachuuf kan akka talbaa faayidaa qabu hin jiru dheerinallee yoo barbaadda warri sinjalaa ciccitu akkanatti itti fayyadamaa kunooyi kan koo yeroo gabaabaa keessatti talbaa mannaa dheerisi waan baay'ee fayyadame garuu kan akka talbaa hin jiru isiniin jedha obboloota kooyi. Sinis akkanatti itti fayyadamaayi talbaa faayidaa guddaa qaba ishii. Arabiffaa maaljedhama simmoo rifeensi keenya baay'ee nu jalaa buqqaa nu jalaa caccabaa kunillee achi nu deeme baqa wantoota garagaraa torba keessaa ammam dibanna talbaa maaliif faayidaa qabaa jettanii jirtuunis immoo yoo torbeedhaan dibanne rakkoo qabaa inaan jettanii turte gaaffii keessan hundumaa isiniif qabadheen ture dhufee jira. Egaa talbaa faayidaa guddaa akka qabu kanaan dura dubbadhe tanan jira waanan ofii kootii itti fayyadame isinis itti fayyadamaa jedhee isin itti meen jira. Egaa koomentii keessan immoo turuu kootiif dhiifamaa isiniin jedha Ashama akkam jirtu obboloota koo nagaa keessanii hordoftoonni seenatu nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam isaati kana keessanii ani nagaa kooti isinis akka nagaa keessan taatan abdii guddaan qaba. Egaa waa'ee rifeensa irratti ergan xiqqooshi tuttureen jira gaaffii keessan hundumaa dhugaa argeen ture koomentii keessan dubbisaan ture garuu haalli naan mijannee egaa har'ammoo murteessee ijoollee kana waan na fayyade tokko isinis fayyada jedhee qabadhee isiniif dhufee tanan jira. Egaa keessattuu koomentii video kanaan dura hojjedhe jalatti wantoota baay'ee hojjetamee ture jechaan obsaan video ko haga dhumaa ilaalee ani isiniif hojjedhe tanan ture talbaan maal akka jedhamullee ammallee talbaan maal arabiffaan akka jedhamu isinittan himaa jechaadha. Obsaaf video ko haga dhumaa dhageeffadhaa isiniin jedha. Har'ammoo talbaas dafifachuu deemna. Egaa haga dhumaatti nafaana turaa isiniin jedha obboloota koo. Egaa rifeensa keessan dheereffachuudhaaf obsa nama barbaachisa jechaan har'uma itti goone har'a nuuf dheerataa odoon taane xiqqooshi turuus hin barbaachisa. Ji'a lama keessatti dhugaa rabbi ijoolleen baay'een ji'a muraasa keessatti jijjiirama arganne irraa jedhanii jiru. Galatooma waanan isiniif jedhe hojjedhe tokko gaafa isiniif fooyya'insa qabu anillee nan gammada jechaadha hojii kootti. Is immoo kaan immoo nuti dheerina hin barbaannu yabbina hin barbaada seenanaan jettanii jirtu. Isarratti illee isiniif dalageen jira viidiyoo kolaaltan ta'uun beeku. Har'a immoo talbaa akkamitti akka dibannu is immoo talbaan afaan arabiffaatiin maal jedhama gaaffii keessan tokko isiniif dhufee jira. Inna saamunaa doofii kanaan dura isinitti agarsiisee turellee inni faayidaa qabaa inaan jettanii turtu. Egaa ani rifeensa koo waggaa tureera jechaan erganii shaamboodhaan miicuu dhiise. Warroonni isin jalaa ciccitu shaamboo dhiisa doofii isinitti agarsiisee tanan ture. Doofiidhaan akka miiccatan saamunaa anuma fuulan dhiqataniin jechaadha. Isaan akka dhiqatan rifeensa keessan isin jalaa caccabsu jechaadha. Akka buqqisullee xiqqoo hin dhorkaa. Keessattuu immoo qorofudii warroonni rifeensi keessan xiqqoo isin jalaa haphate kan koo rifeensi koo baay'ee haphii ture. Garuu galata waaqayyo hamma yabbatee jira jechaadha. Isinis immoo yabbina sanirratti itti fayyadamaa qorofudiin faayidaa hedduu akka qabu isinitti himee tanan ture jechaadha. Isinis immoo qorofudii talbaan wajjin amma isinitti agarsiisaa akka itti fayyadamu isinillee akkasumatti itti fayyadamaa isiniin jedha obboloota koo. Egaa gaaffiin achi jalaa hammamiin itti godhannaa talbaan hammamtu dhugaa kan jedhu dhugaa dubbachuu fi rifeensa keessan torbeetti yeroo miiccattanii torbeettis miiccachuu dandeessu. Egaa hamma ino'aa torbeedhumatti jedhee yaada. Torbeedhumatti yeroo dhuma rifeensa keessan miiccattan talbaa keessanitti godhadhaa. Sa'aatii yoo qabaattan sa'aatii 3 sa'aatii 2 itti godhattanii akka qilleensi hin dhoofneef eenyu godhattanii booda miiccitanii mataa keessan rifeensa keessan bakka 2 godhachuu hin dagatinaa isiniin jedha. Dhugaa dubbachuuf yoo obsaan itti fayyadamtanii akka isiniif dheeratu abdiin qaba. Yaani har'a itti gootanii nuuf dheerachuu didee jettanii abdii kutuu osoo hin taane. Egaa anamma talbaa qopheeffadhee tanan jira jechaadha. Yoo isinitti mul'ate talbaa qopheeffadhee tanan jira. Isinitti mul'ata jedhee tanan yaada. Amma talbaa kana hunda miti ani isinitti agarsiisuuf ani isiniin jedha. Isinitti mul'ata miti talbaa qopheeffadheen jira. Talbaa keenya samma walumaan talbaan arabiffaan illee waan jedhamu isinitti himaa obsaaf viidiyoo koo hanga dhumaa laala isiniin jira. Talbaan guute jechaadha biyya arabaa hin jiraayee ani ijoolleen baay'een jechaadha ani biyya arabaa hin jiraa eessa fuudhaa jedhan biyya arabaa guute jechaadha.
nyaatatti iyyuu fayyadamu jarri jechaadha. Jarri nyaatatti iyyuu fayyadamu labinee isaanii beektu jedhee yaada isaa kibisiirra dibatanii isarratti iyyuu iffeffatu jechaadha. Waan biraatiin walitti makanii jechaadha. Laalaa akkatti bareedu kunoo dhugaa waaqayyo jechaadha. Isuma kana bitattanii mana keessanitti dhugaa waaqa kan akka talbaa faayidaa guddaa qabu hin jiru. Rifeensa keenya tokkoffaa hin lallaafsisaa, lammata immoo rifeensi keessanillee akka hin buqqaane dhorkuu danda'a jechaadha. Egaa obboloota koo hamma gara daffisuutti deemna. Obsaan viidiyoo kana eegaa talbaa waan jedhamus sinittan himaa isiniin jedha. Amma gara daffisuutti deemna. Talbaan kan jedhamu bakka barbaadanii argachuu dandeessu jechaadha. Obsaan guys kunoo laala bishaan keenya kunoo asitti abiddarra godhannee jechaadha. Amma talbaa itti naqaa na laala jechaadha. Maanka lama itti naqa jechaadha. Maanka lama kunoo maanka isa kana jechaadha. Maanka kana lama itti gaa muuziin qabu silatee farra muuzii fi talbaa fi qurufudii bichaa dibanna unqulaala zayituunii jechaadha. Kunoo guys talbaa maankaa tokkoof xiqqoon itti naqee baay'ee ni jala furdata dheetanan dura maanka laman jedhamiti maanka tokkoof xiqqoo tokkoon itti naqee simmoo qurufudii simmoo itti naqee amma naaf daffuu nafaana turaa isiniin jedha. Innaa talbaa inni immoo waan jedhamu inni arabiffaaniin maaloo nutti jettanii turte jechaadha. Innaa isarra immoo darbee loomiin illee loomiin maaliif fayyada seenaa inaan jettara loomiin warri foroforii qabdanii inni fi si fayyada jechaadha. Innaa talbaan bezerketer jedhama. Ishee arabiffaan bezerketer jedhama. Egaa itti fayyadama. Bezerketer jedhaanii madaami keessan akkasiniif bittu godhaayi dhugaa dubbachuu fi anaan amma kana shumannaa bitee isiniin jedha. Bezerketer jedha itti madhaa isinitti miin ture garuu jalqaba bichaa laaltanii na gaafattu malee. Innaa bezerketer jedhaati bitadhaa isiniin jedha. Egaa amma nu aadaffuu laalla jechaadha. Guys kunoo laala nu daffu jammaree laala isiniin jedha. Amma furdachuu gaheera jechaadha. Jammaree jechaadha. Akkanumatti daffifadhaa isinis nu jalaa qallate warri jettanii furdataa. Innaa nu furdachuu didee warri jettan kunoo akkanumatti furdifadhaa abiddarra gootanii abidda isaa qannastanii jechaadha daffifattu jechaadha. Seeraan itti fayyadamaa dhugaa waaqayyo manuma keessan keessatti jechaadha. Manuma keessan keessatti laala kunoo amma furdachaa jira jechaadha. Waan argitu ta'e keessatti affafattuu fuula keessan illee dibachuu dandeessu. Kana ani qorufudiin itti godhe qorufudii sila nama garsuuf qorufudiin itti godhe isiniin jedha. Innaa gaazii keessan qannafattanii itti godhachuu hin dagatinaa isiniin jedha. Innaa guys kunoo asitti zayituunii fi loomii amma inni sun naa daffutte dheetanani asitti loomii fi loomii gimmaashaa fi unqulaala loomiin akka buuphanarraa unqulaallinarraan xiroofne fi innaa asinya nyaatullee sinirraa dhaabaa amma kana nan qopheeffadha jechaadha. Innaa isa sani loomii fi unqulaala fi zayituunii waliin rukutadhee meeshaan biraatti jechaadha. Kun immoo nu furdate laala amma xiqqoo nu hafe malee nu furdate keessa xaffafadhee qorrisiifadhee walitti makannee dibannaa. Inni raaffatinaa isiniin jedha. Isinis akkanumatti godhadhaatii dibadhaa rifeensa keessanii. Innaa arabiffaan immoo bezerketer jedhama. Amma dhumaatti dhageeffadhaa viidiyoo kooyi. Dhugaa rabbii faayidaa guddaa qaba. Kan akka talbaa hin jiru jechaadha. Warri fiixeen fuuldurri rifeensa keessanis hin jalaa dhumellee qorofudii kana itti biifadhaa isiniin jedha. Baay'ee isiniin magarsa kan kollee fooyya'insa qaba. Mataan koo haphii ture jechaadha. Amma garuu fooyya'insa guddaa qaba isiniin jedha bolo. Innaa guys amma gara xumuraatti deemne isinis akkanatti daffifadhaa. Kunoo baay'ee furdatee jira. Yeroo qorre immoo baay'ee kireemii ta'a. Ammallee kunoo laalaa baay'ee furdate jechaadha. Akkanumatti daffifadhaa isinis qorfudii keessanii fi talbaayi maankan tokkoyyuu sin gaachaadha. Warri rifeensa akka malee yabbuun taane jechaadha. Maankan tokkoyyuu dhugaa waaqayyo baay'ee ta'a. Amma kana caala jala dhaamsinee keessa xaffafna jechaadha. Keessan xaffafadhaa ammaan. Guys maankan lama sun amma inni baay'atee keessa xaffafe jechaadha. Kunoo laalaa eenyu saammo talbaa saammo jechaadha. Kuniin qorraa yeroo qorree dibachuu dandeenya isiniin jedha. Guys kunoo walitti makanne jechaadha. Unqulaala fi talbaa walitti nuu qorree makanne jechaadha. Baay'ee eenyudha. Kana qalzennee dibanna jechaadha.
Inna guys gara dibachuu geenye jirraa egaa nafaana turaa isiniin jira egaa xumuraniiti dhugaa dubbachuu fi akka uffata keenyatti facaane dibanna jechaadha. Inna sinis akkanuma jedhaati bitadhaa itti fayyadamaa inna warri sin jalaa caccabullee inna saamunaa immoo sinitti agarsiise tanan ture. Shaamboodhaan miiccatinaa kanaan miiccadhaa isiniin jira obboloota koo amma gara dibachuutti deemnaa jechaadha. Isinis akkuma nan itti fayyadame kanatti guyyaa tokko lama odoon taane torbee lamatti soo dibanne rakkoo qaba rakkoon qabu guyyaa barbaadan itti godhata faayidaa qaba malee miidhaa hin qabu itti fayyadamaa. Jaanis itti godhatan garuu torbee lama torbee tokko itti godhatani bareeda jechaadha. Akkuma nan itti fayyadame kanatti itti godhadhaati fayyadamaa isiniin jira nafaana turaa ammallee. Obboloota koo amma gara itti godhachuutti dhufnee jirra jechaadha. Isinis akkanumatti itti fayyadamaa isinitti agarsiisa. Inna sa'aatii lama sa'aatii qabdan jechaadha. Akkuma kanatti isiniif dheerachuu danda'a yoo obsa qabaattan jechaadha. Dhugaa waaqa kan koollee rifeensi baay'ee gabaabaa ture. Amma yeroo miiccattan immoo baay'ee kalariisa isinii qayyarama jechaadha. Dhugaa waaqa talbaa faayidaa hedduu guddaa qaba. Sinis itti fayyadamaa nafaana turaa jechaadha. Amma uffata nan jijjiirradha uffata gubbaadha waan kaawwadhu hin jira akkanatti facaaneef jechaadha. Kunoo obboloota koo akkanatti facaaneef eenyu godhadheen jira jechaadha. Akkanatti faffacaaneef irraan kaawwadheen jira. Amma addaan baafannee itti godhanna jechaadha ishee. Kunoo itti godhachuu jammarree jechaadha gaa'ees addaan baafannee jechaadha. Nalaakatti bifti isaa maramachaan na kanatti isinis itti godhadhaa isiniin jedha obsaan itti godhadhaa na guys kunoo itti godhadheera ani amma masaajii godhuu bichaan naa fi adda kottis godhadheen jira. Inna unqulaalli immoo bona kana foolii waan qabuuf loomii itti godhadhaa ishii loomii itti godhadhaa isinis akkanatti itti godhadhaa isiniin jedha na obsaan itti godhadhaa isiniin jedha. Warri dheerina bichaa barbaadanii talbaan akka faayidaa guddaa qabu kanuma irratti ilaala isiniin jedha. Inna talbaa keessan madaabii keessan nuu bitaa'edhaati. Talbaan baay'ee faayidaa guddaa qaba dheerinsaafillee mataa ciccinnatee warri mataa sin jalaa ciccitullee talbaa itti fayyadamaa isiniin jedha obboloota koo. Dhugaa dubbachuuf kan akka talbaa faayidaa qabu hin jiru. Dheerinallee yoo barbaadda warri sin jalaa ciccitu akkanatti itti fayyadamaa kunoo kan koo yeroo gabaabaa keessatti talbaa mannaa dheerisi waan baay'ee fayyadame garuu kan akka talbaa hin jiru isiniin jedha obboloota koo. Isinis akkanatti itti fayyadamaa talbaa faayidaa guddaa qaba ishii. Akkuma nan itti godhadhe kanatti obsaan itti godhadhaa ilaala bifti isaallee jijjiirramee jira dhugaa dubbachuuf baay'ee nama tokko das hin jira jechaadha. Gaafa miiccattan immoo iddoo gurraachaa obsaan itti godhadhaa isiniin jedha. Maqaa talbaa immoo isinitti mee akkasumatti bitadhaati. Warri yabbina isaa barbaanne jechaadha talbaadhuma bichaa dibadda qorofudii ittiin makina. Warri immoo yabbina akka kootii barbaadani isiniif dheeratee baay'ee aphachuu dide jechaadha. Warri isinii yabbachuu dide qorofudii itti makaa fuulayyuu dibachuu dandeessu. Talbaa bichaa jechaadhaan silan unqulaalitti dabalee fi qorofudiillee itti dabalee sila ta'e warri fuulli keessan bugurii isin irratti yaa'e talbaallee fuula dibadhaa galgala baay'ee faayidaa qabaa jechaadha. Inna amma masaajii godhadhee xumuradhee inna gaaffii qabdan koomentii jala naaf kaayi. Amma gara shaayii beestaala jalaan hidhachuutti deemna jechaadha. Kalaasaan xumureera amma masaajii godheera. Bareedu guys. Inna guys warri rifeensi keessan mataan achi deemi kan kolaala kun amma reefu marge jechaadha. Erga itti biifuu jammare isinitti agarsiiseen ture kanaan dura viidiyoo hojjedhee. Egaa isii jechaadha kunan akkanatti naa marge kun olaala kun baay'ee naa margaa jira dura akkas miti. Kunoo gaas shaashii akkanatti itti hidhadhee jechuudha. Shaashii akkanatti itti hidhadhee akka mataan kun mul'annetti. Irraan immoo shaashii beestaala godhadhee irraan immoo shaashii godhadhee sa'aatii 3 ofirra tursa jecha. Guys kunoo xumurree jirra. Itti dhanne shaashii keenya sa'aatii 3 ofirratti fursineeti miiccanna jechaadha. Inna sinis obsaan akkanumatti godhadhaa isiniin jedha. Talbaan akka faayidaa guddaa qabu beektu gaaffii qabdan immoo koomentii jala naa gochuu hin dagatinaa. Yeroo xumurtan immoo
fi kanaan dura isinitti agarsiisee ture natti fakkaate. Kun jechaadha kanaan miicadhaanii isee shaampoo mataa rifeensa kootiin tokko kana bitadhaati ittiin miicadha. Innata lama jira garuu inni kun baay'ee na hammachaa udide inni kun baay'ee na hammachaa udide inni mallattoo kiyyaaraa qabu kun garuu baay'ee na hammachaa. Inna kanas jedha egaa yaada qabdanii fi gaaffii qabdan immoo koomentii jala naa kaa'uu hin dagatinaa. Waan wajjin turtaniif guddaa galatooma ulfaadha isiniin jedha. Viidiyoo hambiraatiin immoo amma walitti deebinutti nagaan na turaa. Waan yaada isinitti ta'e immoo koomentii jala naaf kaa'i. Viidiyoo hambiraatiin amma walitti deebinutti nagaan na turaa. Yaada keessan immoo itti fayyadamtanii warri bu'aa qabus warri ittiin godhannes immoo gaaffii keessan